شوف الفيديو. بنت هذه عمرها 17 هي إثيوبية. egaa mucattiin akkuma asirratti argitanii mucayyoo waggaa 17 jedhanii araboonni innaan waggaa 17 natti fakkaanne baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf gisee baay'ee irra deebi'ee ilaale baay'ee tokko nagadisiiste jechuudha. Ishuma harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube itti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu jecha. Egaa mucattiin tuni gara Saawudii deemtee yeroo deemtu kana gara biyya kiyya nagalchaa gara Itoophiyaan galuu barbaada jettee boossee jechuudha. Innaa araboonnis immoo wal jalaa fuudhanii wal jalaa qabanii gara miidiyaa isaaniitti baay'inaan oduu argatanii dhugaa dubbachuuf maal taate jedheetiin beektee liivii wayii seenee gaafadhee yeroo kanatti liivii jiru ishee maxxansanii araboota jechuudha. Waggaa 17dha. Hojiidhaaf dhuftee hojjechuu diddee achi geessee hin hojjedhu jettee diddee jedhanii achi baasanii kaasanii gallakkisanii jechuudha. Kanaafuu ani dhugaa dubbachuuf yaani mucayyoon tun waggaa 17 sin taatu garuu naannoo waggaa 12 13 yoo taate malee ani waggaa 17 biyya arabaa dhiisatoo tidaadhaa hin qabatti Itoophiyaa keessatti. Tidaadhaa qabattee jiraatti mana keessatti. Yoo asitti immoo dhuftee ani hin beeku. Kanaafuyyuu namni keenya rakkina qaba. Uummanni keenya rakkina qaba. Maaliif daa'ima xiqqoo ta'an osoo uumaan beekin biyya tolu waa godhuun barin biyya arabaa akkamitti gara biyya arabaa ergu. Maatiin uyyuu dhugaa dubbachuuf. Osoo mucattiin tun mana isaaniitti waa hojjette waa beekte miniriinii adda baafatte dhuftee asitti hin boochuu jechuudha. Dhugaa torba isaa ani umurii kiyya waggaa 15 biyya arabaa deeme. Waggaa 15 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Ani waggaa 17 guddoodha. Ijoollee xixiqquma kanatu hojjeta. Gara bahaara ittiin dhufanii hojjetaa jiru ijoollee xixiqqaan. Tuni garuu mucattiin waggaa 17 dhiisatoo waggaa 13-14 dabartu. Hanqinas qabaachuu dandeessi. Beektanii namni wal taraa umurii bichaan nama madaalu beekumsa qabaachuu. Ani waggaa 12 ani waggaa 20 hin caalti takka. Beekumsaan jechuudha. Beekumsa sammuu qabaannaan hin hojjetti. Garuu wal jalaa qabanii wal irraa fuudhanii poostii godhanii. Kanaaf Itoophiyaa keessatti mucattii xiqqoo erganii maaliif maatiin qabdu maaliif kan jedhu tokko beektanii ka'ee jira miidiyaa irratti ka'ee. Kanaaf ijoollee keessan biyya keessarree ta'ee jechuudha. Gaafa gara biyya arabaa ergan horii eegsisuuf ergumoo ani beekuun dhugaa dubbachuuf uummata kana rakkina qabu koo namni jajjabaanuyyuu bakka daa'imti dhalattee bakka walitti siqxee jechaan barumsa si ammoo akkami oduu lilinyiin barin osoo achitti isaaniif waa hojjechuu hin qabin gara biyya arabaatti kan ergan. Uummanni warra gurguddaan yoo rakkoon isaanii rakkoo miti. Mushkilaa isaanii mushkilaa miti jechuudha. Mucattiin tun isaan kasaarsitee deebite maal faayidaa qaba? Yoo guddatte yoo jabaatte yoo waa ta'e barte mililinyii barte amma dallaalonni yoo akkamitti mucayyoo tana fuudhanii ergu maal hojjetti jedhaniiti. Baay'ee nama garraamaa dhugaa dubbachuuf. Amma maatuma kasaarsitee malee wanti ishiin eenyu tokko hin jiru jechuudha. Maatumatu kasaaraa seeni. Mucayyoon tun ammoo akkuma argan dhugaa dubbachuuf baabaa maamaa jettee xiyyiiti koo akka daa'ima xiqqeessa hanqinallee qabaachuu dandeessi hin beekamu. Yookaan mucattiin tun eenyu keessatti sodaa qabdi ta'a yookiin rakkoo qabaachuu dandeessi hin beekamu. Namni achitti argee reefu addisii biyyarraa dhufte akkamitti
daa'ima tana biyya Arabaatitti darba. Nuyyuu warri gurguddaan bitti hojjenna. Hundaafuu rakkoodha. Dhugaa dubbachuufi gacarraan keenyas kanuma ta'ee garuu laallachuun barbaachisaadha beektanii. Dhugaa dubbachuuf laallachuun barbaachisaadha. Amma tun daa'ima akkamitti hojjetti jedhaniiti biyyaa baasu. Akkamitti dalagdu jedhaniiti. Rakkoo biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa jiran. Jettiin tun maalaa hojjettu? Daa'ima yoo duuka biyyanitti kennanii lafaan dhoofti. Rakkoo keessa galti. Isaan warri intala keenya erganne jedhanii tachii gammadu. Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba waan hundaafiyyuu. Gidi. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo maal jechuu barbaadetanii ijoollee xixiqqoon kun osoo biyyaa ba'uu baattee gaariidha isiniin jedha. Namoonni gurguddaan illee oduu daa'ima xixiqqoo kana taana biyya irraa baasuu baatanii gaariidha. Namni gurguddaan warra baay'ee giddi hojjeta. Yaa biyya san keessatti maal hojjenna? Warra ijoollee xixiqqaa kana akkanatti biyya baasuun akkamitti paaspoortii baafatte? Na ajaa'iba akkana. Seeratu jijjiirame moo akkamii akkaataa waan sin ajaa'ibu? Seeratu jijjiirame moo akkamitti mucayyoon tun dhufuu dandeechi? Akkamitti biyya irraa ba'uu paaspoortii akkamitti baafatte? Rakkoo cimaadha. Waan hundaafiyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na ajaa'ibe. Ijoolleen beektanii xiqqoo isheenuma waa barattetu caala. Waa bartee waan isin jedhama biyya keessatti irree barsiisuun dirqama hin barataniiti kan dhufan. Yeroo baratan ijoolleedhaaf faayidaa guddaa qabaafi jechuudha. Isin galee ni fayyada. Wanti isaan achitti barataa turasu isaaniif gaariidha. Kanaafiyyuu yoo dhufan asitti hojiin tokko tokkoon akka toksii kan akka mana astakaakkaluu mana tsadda'uu shinti beetii waan akkasii kana achitti baratanii dhufu waan ta'eef hin rakkisuu jechuudha. Kanaaf waan akkasiitti isin jira obboloota koo. Rakkoon bakka hunda garuu daa'ima tana umurii ishii malee gaafa biyyaa baasanii biyya Arabaa keessatti jaanjuftee boochi maal jettu kana garaan nan tole naman jedhu. Namoonni obboleewwan xixiqqaa qabdan ana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na dhukkube. Ishii ilaalee jechuudha. Maaliif daa'ima mataan ishiitu sirriin dhufu. Ijoolleen akkatti sammuu isaanii hin dhaban namni gurguddaan iyyuu anummaa hojjeta. Namni tokko hin beeku akkamitti daa'ima tana biyya Arabaa ergan. Keessattuu immoo waan gaarii hin dhaga'anii beektanii. Asuuf tekinoo diddee hojii isaanumattuu deebi'uutti isaanuma kasaarsite malee oduu ammas waan saniin waan humna ishee hojjisiisanii gaariidha. Humna ishee wanta dandeechu osoo hojjettee bareeda. Malee gana daa'ima moodaa kan umuriin hin geenye biyya Arabaatti erguun rakkinatti erguu jechuudha. Namoota meeqa lubbuun isaanii hin darbe. Dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana of eeggannoo godhaa gaafa isin yeroo obboleewwan keessan irree akka biyya Arabaa daa'imti umuriin hin geenye akka hin dhufne. Dhugaa dubbachuuf sanummoo biyya jedhanii biyya Saawudii keessattuu akkasii mucayyoo Rabbiin maatii isheetiin walaa ga'uu walaa qaqqabsiisu. Egaa akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf garaana nyaattee yeroo akkasitti boochuu Araboonni immoo beektanii bakka baay'eetti
poostii godhanii daa'ima akka waan haadha hin qabneetti odoo jiranuu maatii ishii gara biyya Arabaatti akkasii waan hundaaf iyyuu nagaan naa turaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.